bishaan irraa uumama. Okay. Amma Bishaan irraa golfallee kan deebisiifa tana deebisiifi. Lagi tolchaatuma Oi. bareechaatuma deema. Iddoo tokkotti immoo dhoqqee irraa uumamee jira. Awwal waggaa 15 gadi. Mucattii waggaa 15 gad na fakkaateetti hima. Bishaan hin argine. Bineelumni ati tole ishee Lakkee dhugaan eenyuun gaafa heerumte bishaanitti waan taateen bartasin jedhaniiru bargaa fi gaadha bishaan waan taate. doomi. Bishaan waan taate gaafa heerumte barte bishaanis Qoosadiisa dhugaan hiika. Namni akkamitti bishaan irraa uumama? Maal si hin maal nama eegani kun? Koi maali bishaan sun maali bishaan normaalii moo abiraadha? bishaanis Waan gootu Dhugaan hiiki deebi. bishaan oriijinaaluma bishaanuma oriijinaala heerumi akka hundattu ati gaafa heerumteen barte inshallah. Lekki no dhugaa gaaffii natti ta'e yaani ergamee dhufe toon taane dubbiseenidha. Iddoo tokkottis ni jira garuu bishaan kun akkamitti namni bishaan irraa uumamu? Moo naaf hin galle? Waa biraa. Bishaan irraa akkaataa itti uumamu ni akkamitti mamada jira. Hayyee kheer. Isin gaafiin isin Dura Dhugaa baasaa koi maala rakkoo hin beeka Abuu Musaab hin beeka. moo bishaan baharaati moo bishaan maaliiti jechuu gaafatte isin. Yaa naaf gaaffii ta'e akkamitti namni bishaan irraa uumamaa bishaan normaalii moo maalidha naaf hin galle waan kaaniyootis na ibsa wayittuu wanta dubbifamedha waan ta'eef. Namni achiin dubbifame. Sanuma siimu jira inshallah amma siif hima sirriin dhageeffadhu. Tartiibaan siima durarra jalqabe. Awwal marraadhaa hin dhalataa namni hin guddataa waggaa 15 gahaa san boodaan ammoo dhiirilleen intallilleen wallaaluu jalqabanii san boodaan ammoo wal fuudhanii achi boodaan bishaan argamaa akkaataa bishaan itti argaman ani hin beeku. Eesh achi boodaan bishaan argamu san Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dubbatee jira suuraa At-Taariq keessatti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa khuliqa min maa'in daafiq bishaan utaalee bahurraa uumamee jedhanan utaalee kan bahu. يخرج من بين الصلب والترائب بشان سن امو كان بو جدو كي مالي دابها جدو دويداتي في بشان سن جچو جدو دويداتي في دويدا في والنار انو كان لبير كان بو جدا جچون كديرا دا دويدا رابا كدبرتي دا امو اسرا غدوفا بشان سي را نمني امامي جدا سيغالي نمني كون بشان كجدام بشان كوني بشان اورجي كاتبيتو كدوغان كنامي بشان دوغان كان را امامي سنتاني بشان utaalee timbو مما إمهين جرى سورة مرسلات كسرتين مما إمهين بشان لافا جتشون بشان سوتريت يا ولكن أمو كوتالي تنبوي تبهو جتشو كان أمو مال جلسة تمرة سيرة كان أول أمو ستيمون نركزان تاني أمو أتهيرو مشين جرى ما نبرا لنجر إن شاء الله بوري نيرو ما يا رب. Wanni jettanu amma seeni rabbiin nabiyyaa arrabsutti alayhi salaatu wassalaam akka kanatti wanni seeneenyu ta'u jiru yaada isaa ibsatu quraanni sirrii miti yoo jette waldhaa jette rakkoon qabu haa jettuma sila sirrii jettu sirrii jette maal achi Amma fakkeenyaaf kawanna jette sun ammoo kan biyya irraa uumame jettu amma fakkeenya bakka gaditti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa lubbuu takka irraa uume jedhu jira lubbuu takka jechuun Addam alayhi salaam ka faararraa uumame jedhu jira ammas ammoo dhoqqeerraa uumame kan jedhu jira biyyeerraa uumame kan jedhu jira wanni kun tartiiba isaadha himudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa nuuhii keessa deebisee jira khalaqakum atwaara jedhe sadarkaadhaan isin uume jalqabaa kaasee jallisee akkanumatti jallisee ta'e jedheetiin argamsiifnam rabbiin sadarkaadhaan uume awwal marra aadamin biyyee fuudhee erga sana ammoo bishaanitti makame achi boodaan dhoqqee ta'e dhoqqeen sun ammoo eega ajaa'ee jechuun hafuura erga godhateetiin jedhe ammoo achi boodaan faara godhame faarri sun goggogee sigalee faarri sun akka goggogoo godhame erga sanii faarri eega goggogee booda rabbiin subhaanahu wa ta'ala ruuhii keessa kaa'ee isinni uumame san boodaan addamii irraa maaltu argame bishaantu argame bishaan namni irraa uumamu kana jechuu ka utaalee bahu kana erga sanii bishaan san irraa namni wal horaatiin dhufe akkasii ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatu wal hin dhabu jechuun sadarkaa namni itti uumamu ibsu jira sadarkaa namni itti uumamu kun ammoo wannaa keessa illee jira amma isin hin beektan malee wannaa keessa macaafa keessa illee jira
Macaafa keessa wanni lama sadarkaa lama dubbatamee jira. Ani akkan dubbifadhe fakkeenya iddootti biyyoo jiru jira iddootti dhoqqee jiru jira. Dubbiseera bakka kanallee kanaafiyyuu isti akkamitti namni biyyoorraa uumamaa takka bishaan jedha takka biyyoo jedha takka dhoqqee jedha. Kanaafiyyuu asirratti wallaa wanta jedhu nu baddan. La uumaa waliin dhabu kun sadarkaa fakkeenyaaf amma macaafa irra jira fakkeenya seera uumamaa keessatti biyyeerraa uumamee jira biyyoo lafaarraa jira. Bishaan itti makun dubbanne laakiin ammoo macaafa wannaadha Iyyoob bira yoo dheetti jechuudha. Iyyoobiin boqonnaa 9 irratti dubbatamee jira akkasuma 10 irratti dubbatamee jira suphee jedha suphee irraa na uumtee jedha. Suphee irraa na uumtee jedha boqonnaa 9 fi boqonnaa 10 irratti dubbatamee jira. Suphee irraa na uumtee jechuun maal jechuudha Iyyoobtu suphee irraa uumamee miti. Aadamtu suphee ta'edha. Sadarkaa maaliidha himu jira kun? Sadarkaa maalii himu jira sadarkaa uumamaati. Amma bakka kana suphee jedhe bakka kana biyyoo jedhe jechuun macaafa wal dhahin jedhamu. Nuti akkas hin jennu amma akka kennatti. Maaliif dura hin beekna waan akkana kan waan ta'eef. Macaafa suphee jedha bakka kana biyyoo jedha. Kun ammoo wal dhahin jedhamu. Sigalee macaafa Iyyoob irratti boqonnaa bakka lama jira. Boqonnaa 9 irrallee jira boqonnaa 10 irrallee jira. Suphee jedha suphee irraa na uumtee jedha. Suphee irraa na tolchite. Sigalee suphee jechuun ammoo suphee jechuun ka tolfame kana. Seera uumamaa boqonnaa 2 irratti ka dubbatame lakkoofsa 7 irratti ka dubbatame ammoo maalidha biyyee irraa Waaqayyo uumedha. Achi biyyee irraa jedhe asitti ammoo suphee irraa jedhe kun ammoo wal dhawan jedhamu. Biyyee santu maal ta'e suphee ta'edha. Bishaan ammoo kan argame bishaan irraa Rabbi isin uume kan jedhu ammoo bishaan sun Addam irraa argamedha. Addam eega Addamiin booda biyyee irraan uumamne nuti. Bishaan irraa uumamaatti hin deemne. Bishaan uumamee garaa haadhaa keessa taa'ee eega sene ammoo garaa haadhaa keessa namni uumame achi keessaa gadi ba'e. Wanni Qur'aan dubbataa jiru isa kana. Malee bishaan noormaalii miti jechuudha. Bishaan noormaalii miti. Bishaan noormaaliin ka hunda sun ammoo suuraa 20 lamaffaa keessa dubbatame. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa 21ffaa keessa dubbatame. وجعلنا كل شيء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلنا من الماء كل شيء حي. وأن أمكن قوتون إسا وأن جرين يكب رامو مالي وأن جرين يكب وأن سوتشو وأن جروك بجر مكون قوتون بشانو كيسا كب نسبيا كم ممكن بشان نبنجو حتى قام لآدم اللين غاف ربين بيه فلوسان بشان التمكيت وأن كم يو بشان نبنجرو جدا كنا مو عن قرآن نقفت دبتو ما تعمل كم اللي كقرآن درسي دبتين جروان كان قرآن كان درسي دبتين جرو لازرتي ومني أدامي في واني بيرامو بيرامتي أداميني أدام بيراي هوانا مو چناچراي چناچرا ومامته هوا هوان بيران ومامني سيغالي أدام بيه فوداني بيه ربين فوده بيه سنيتي بشان تدبلامه سمبودان لوكي قدامه لوكين سون أجاوه إغافورة دويتين جده سمبودان سوپه قدامه سوپين سون أمو سوپين سون مار قدامه سوپين سوني تولفامه إغا تولفامه أمو مالته فارة جچو بيتا فارا سغلي كنو جچو فارا جچون كاكنا يودا دان كل جدو كنا جچو إرغا سغلي كنو جرقا بسمبودان ربين مال قد اتافوفه سيغلي اتافوفه مال اتافوفه روحي أمما دا كربين أميت إنجر روحي هندا نم هندا تو أمميت اللي فجرة روحي سنتفوف روحي آدم عليه السلام إرجع تفوف جد أمو وانس النبي الله آدم عليه السلام قام نساء فوني تجيران قام نساء فوني تجيران سامبو دانا مو ونم نساء أممات إندي مغاف هوان هوان جنا جسارة هوان إمبرا غاف غامو بشان توك آم سيكي سبوه يوكان أمو آم سيكي سجل ماله isin deebi'ee namni biyyarraan uumame achi booda namoo bishaaniin uumamaatiin dhufu jidduudhaan bichaa Yesuus Kiristoos wannaadhaan eenyu kana rabbiin ruuhii itti ergee achi boodaan wanna karaa bishaaniitiin malee karaa biraatiin uume malee namni hundi karaa irra dhufee jechuudha akkasan. Naagaleeji. Namna amma naagaleera garuu akkan dubbifadhee ani waa biraan keessan galee. Akkasan. Galatoomaa. قالت سمعت الليل هي خير إن شاء الله كين يالو لا قافي قبدا كين يالو لا انجرتي خير إن شاء الله هي جولة برادة أيو جراتي سينسي سكا أجي جو نمني قافي قبدا سيرا جو دن كريستانا ما توداش بوكو يوفا كينيا فادا بودينا تچورا جتو ارما داكو ارما داكو اوبچو تيجستي اوبچو دمارا فيدا كانا نيدتنا تيتوچ كما كم غوتي توچ پروسيسي غافتان يكما كما بدين تلشمبه كوالي بدين تلشمبه او بدين تشيته بيتو لا بده يا دابو بده جدي
Ali Nagara Udah tersebut beku jechuun naaf kaase. Ayyee Abu Musaab galatoom. Udah tersebut beku jechuun Ayyee naan galatoom. kaase. Dua berarti yaali. Amin amin amin.